Akkam nagaa jirtu chaanalii waa'ee fayyaa daa'immanii sirna nyaataa daa'immaniif guddina daa'immanii barsiisuu kana kan qopheesse isinii dhiyeessu ani Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa yaala ijoolleef daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatina. Barnoota ani amma isinii qabadhee jiru zayita qurxummii kan jedhudha. Zayita qurxummii daa'immaniif kennuu ilaalchisee barnoota ibsa gabaabaa qabnu isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Zayita qurxummiin kun namoota hedduu biratti yaasaa zayit jedhamee beekama yookaan fish oil jedhama afaan Ingiliffaan. Qaamni dhala namaa gosa coomaa hedduu ofiisaa oomisha. Haa ta'u malee kan fayyummaaf baay'ee barbaachisaa ta'e kan omeegaa 3 jedhamu ofii keenya oomishu qaamni dhala namaa hin oomishu jechuudha. Kanaaf bakkeetii bifa nyaataatiin fudhachuu qabna. Kun egaa essential fat jedhama jechuudha. Essential fat jechuun qaamni keenya oomishu waan ta'eef bakkeetii argachuu qabna jechuudha. Kanaaf wanta kana daa'imman dabalatee namni hunduu nyaataan argachuu qaba. Nyaata wanta kana qabu keessaa inni tokko immoo inni tokkoof inni guddaan qurxummiidha. Daa'imman umurii ji'a 6 booda yoo argame foon qurxummii osoo torbanitti si'a tokko yookaan si'a 2 nyaatanii baay'ee gaariidha jedhama. Sababni isaas foon qurxummii wantoota fayyaaf guddina qaamaaf sammuu daa'immaniif barbaachisaa ta'an hedduu keessaa tokko kan ta'e omeegaa 3 kan jedhamu dabalatee hanga pirootinii, vaayitaaminota hedduu fi mineraalota hedduu kan qabudha. Foon qurxummii jechuudha. Haa ta'u malee kanneen zayita qurxummii yookaan fish oil yookaan yaasaa zayit jedhamanii samsamanii yookaan ashagamanii gurguraman irra jireessaan omeegaa 3 kana qabu. Aannan qurxummii omeegaa 3 dabalatee waan hedduu qaba. Zayitni qurxummii immoo irra jireessaan omeegaa 3 qaba jechuudha. Kanaafuu yoo argame qurxummiitu daa'immaniif caalmaatti filatama zayita qurxummii caalaa. Yoo sababa adda addaan foon qurxummii argatan ta'e fakkeenyaaf haala biyya keenya kana keessatti amma yeroo hedduu foon qurxummii argachuun rakkisa. Kanaafuu yoo foon qurxummii argatan ta'e umurii waggaa tokko irraa eegalanii zayita qurxummii fayyadamuun qabiyyee nyaata qurxummiin qabu keessaa kan daa'immaniif hedduu barbaachisaa ta'e omeegaa 3 kan jedhamu kana akka argatan taasisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hanga waggaa tokkootti hangi omeegaa 3 aannan harmaadhaa keessa jiru daa'immaniif gahaadha. Haa ta'u malee zayita qurxummii kana ji'a 6 booddee eegaluu dandeenya. Haa ta'u malee hanga waggaa tokkootti aannan harmaadhaa gahaa waan ta'eef waggaa tokko booddee yoo jalqabne rakkoo hin qabu jechuudha. Hanga yoomitti namoonni tokko maal jedhanii gaafatu. Daa'ima waggaa 4 yookiin rakkoo qaba waggaa 10 waggaa maal jedhanii gaafatu. Kun dhala nama hundumaaf barbaachisaadha. Umuriin daangessu jechuudha. Waggaa tokko booda eenyuyyuu zayita qurxummii fudhachuu danda'a. Barbaachisaa waan ta'eef qaama keenyaaf. Faayidaa zayita qurxummii daa'immaniif qabu yoo ilaalle namoota gurguddaafis faayidaa hedduu qaba daa'immaniifis faayidaa hedduu qaba zayitni qurxummii. Inni jalqabaa qabiyyee zayita qurxummii kan ta'e omeegaa 3 inni nuti amma jenne kun guddina sammuu fi dandeettii yaaduu fi yaadachuu cimsuuf hedduu fayyada. Faayidaa zayitni qurxummii qabu keessa inni jalqabaaf inni guddaan wanta omeegaa 3 jedhamu akka argatan taasisudha. Wanta omeegaa 3 jedhamu kun immoo keessumatti faayidaa hedduu qaba. Keessumatti garuu guddina sammuu fi dandeettii yaaduu fi yaadachuu cimsuuf ni fayyada jechuudha. Akkasumas fayyummaa ijaa fi akkasumas immoo dandeettii arguu cimsuuf yookaan viizinii yookaan dandeettii arguu daa'immanii cimsuuf hedduu fayyada. Fayyummaa onnee eeguuf akkasumas immoo akka dhiigni kan tarre gochuun dhiibbaa dhiigaa ittisuuf ni fayyada. Kaardiyoo pirootektiiv kan ta'edha. Fayyummaa onnee eeguuf ni fayyada. Akkasumas immoo bileedi kilooting dhiigni akka osoo hin barbaachisaan ta'initti akka hidda dhiigaa keessatti kan taru hin eeyyamu jechuudha, hin taasisu jechuudha. Kanaaf fayyummaa onnee fi fayyummaa sirna dhiigaaf baay'ee barbaachisa jechuudha. Akkasumas immoo fayyummaa gogaa fi allerjii gogaa ittisuuf ni fayyada. Sinsinnaa'uu qaamaa kan gogaa yookaan allerjii gogaa yookaan dermaataayitis jedhamu ittisuuf ni fayyada jechuudha zayitni qurxummii. Kana malee immoo fayyummaa fi jabina seelii cimsuuf ni gargaara. Akkasumas carraa dhibee kaanserii godhachuu hedduu hir'isa. Kaanseroota hedduu dhibee kana akka dhalli namaa qabamu ni hir'isa jechuudha. Kana malees immoo furdina hamaa qabaachuu ni ittisa. Daa'imman akka ulfaatina hamaa qabaatan taasisuu irratti akka isaan ulfaatina hamaa qabaatan ni hir'isa jechuudha, ni ittisa. Kanaafuu wanti kun daa'immaniif illee namoota gurguddaaf illee faayidaa hedduu qaba jechuudha. Akkasumas zayitni qurxummii vaayitaamin D waan qabuuf fayyummaaf jabina lafeef hedduu gargaara. Kana malees wantoota akka ayoodinii, vaayitaamin A, vaayitaamin D, selenium kan jedhaman waan qabuuf fayyummaa waliigalaafis ni gargaara. Haa ta'u malee amala allerjii fiduu waan qabuuf
Yeroo daa'imman keenya jalqabsiisnu jalqaba xiqqoo ishee kennee ilaaluu qabna jechuudha. Naannoo waggaa tokko jalqabsiisna taanaan jalqaba xiqqoo ishee kennee tarii qaamni daa'imaa allerjii bifa sinsinnaa'uu mul'isaa kan jedhu cheekii gochuu qabna. Akkasumas vaayitaaminoota adda addaa waan qabuuf kan biraa fudhachaa yoo jiru ta'e walitti akka baay'atee isaan hin miine ilaaluu qabna jechuudha. Tarii daa'imman tokko tokko maltii vaayitaaminii fudhatu fedhii nyaataa dhabedhamee yeroo hedduu daa'imman maltii vaayitaaminii fudhatan jira. Kanaafuu daa'imni tokko maltii vaayitaaminii gara biraa fudhataa jira taanaan zayita qurxummii kana itti daballee tarii itti baay'achuu danda'a waan ta'eef kana cheek gochuu qabna jechuudha. Akkasumas fudhachuun dura ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee gaariidha. Akkasumas wanta maatiin beekuu qaban keessaa tokko wanti kun daa'imman qofaaf miti. Namni umurii kam keessa jiru hundi wanta kana yoo argate yookaan yoo argatte fayyummaaf baay'ee gaariidha waan ta'eef umurii hin daangessu. Gosa omeegaa 3 sadan keessaa kan zayita qurxummii keessa jiru DHA and EPA kan jedhamu kanneen kana lamaanidha. Kanaaf guyyaatti hagam fudhachuu qabu isa jedhuufi akka dhaabbanni fayyaa addunyaa fi American Academy of Pediatrics kan jedhamu dhaabbanni waa'ee fayyaa daa'immanii barsiisu jedhutti daa'imman waggaa tokko hanga waggaa 5tti miligiraama 500 yoo argatan yookaan 0.5 giraam 0.5 giraam yookaan immoo miligiraama 500 yoo argatan gaadha. Waggaa 5 hanga dargaggummaatti immoo 1000 miligiraama 1000 jechuudha. Akkasumas namoota gurguddaaf immoo guyyaatti miligiraama 2000 yoo argatan gaariidha jedhama. Haa ta'u malee dursa ogeessa fayyaa mariisuunis gaariidha. Hagam kennuu akka qaban hagam fudhachuu akka qaban ogeessa fayyaa mariisuun gaariidha. Akkasumas immoo kontentii isaa qabiyyee isaa kaverii isaa irraa yookaan wanta ittiin ashagamee dhufe kan qabiyyee isaa irra dubbisuun gaariidha jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Gaaffiif yaada qabaattan koomentii jala naa kaa'aa, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.